Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduu hatantamaa oolmaa Jawaar fa'aa har'aa akkamitti akka jiranii fi maalirra akka jiran qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan daawwattootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Addachi Jawaar fa'aa har'aa maalirra ga'ee jettanii namoonni hedduu yaaddaa turtan yaaddoo keessaniif deebiin keenya kana fakkaata. Egaan akkuma jedhametti dhaddacha isaanii har'arratti namoonni hedduu akka isaan ba'an abdii guddaa irra kaa'atanii akkasumas karaa nagayaatiin akka bahan kadhatamaa fi ture haa ta'uti beellamni har'a qabame karaa nagayaatiin xumuramee jira. Bu'aan isaanii hoo kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Manni murtii har'a maal isaan godhe bilisaan gad dhiise moo qaxaroo qabeef moo maal fakkaata kan jedhu irraa dubbachuu deemnaa jechuudha. San duratti garuu wanni isin dhaamu tokko jira. Gaafa beellama isaa kun haadhumatuuf obsa wayii qabaanne jechuudha. Obsi nuti obsine wayii shirri hamaan Jawaar fa'aa duuban jiru. Miidiyaalee maqaa Oromoo qabatanii of duratti deemanirra shira gurguddaan isaan irratti xamadamaa jiru. Beellamni kun haa darbuuf obsinee eeyne jirra. Dhugaa rabbiin amana rabbiin haa nyaatu. Guyyaa muraasa booda jechuudha. Waa'een Jawaar fa'aa maalitti akka ba'e eegatiniin waan obseef qaba jechuudha. Shira mataa kiyyaan arge waan jiruuf shira san baasuudhaaf ta'a na amana. Egaan waa'ee Jawaar fa'aatti yoo deebine Jawaar fa'aa guyyaa har'aa beellamni isaanii guyyaa shanitti dabarsanii jiranii ammallee qaxaroo guyyaa shanii kennanii fi garuu har'a mana murtiitti yeroo dhiyaatanitti karaa nagayaatii fi karaa tasgabbaawaa ta'een hawaasni Oromoo fuuldura sanitti argamee isaan hordofaa ture. Kanaaf beellamni ammas guyyaa shanitti dabarfamee jira. Guyyaa shan jechuun guyyaa shan dabalanii fi jiran jechuudha. Fakkeenyaaf har'i guyyaan 22 ta'e guyyaa 27 dhufu jechuudha. Akka lakkoofsa biyya faranjiitti lakkoofsa biyyaa irraa fadhee jira naaf kolcha. Kana waan ta'eef shiroonni hedduun ni jiranii. Namoonni akkuma isin beektan miidiyaa irratti wanta afarfamuu hundaan beektanii inni tokko waa'ee Jawaar ajandaa godhatee goofandii jalaan banata. Liivii ila waan isin ajaa'ibu waa'ee Jawaar fa'a akka nama mormuu haasaa jalaan goofandii jira. Gargaarsa miidiyaa sappoortii miidiyaa akka amma dura gaafa Hacaaluu hunduu hin beektan hundi keessanuu du'a Hacaaluu dhiisanii miidiyaaleen tokko kadhaa waan irra ture jechuudha. Miidiyaa keessa sappoortii godhaa maal jedhanii miidiyaa sappoortii gochuun waan gaarii ta'e garuu yeroo kuun osoo jiru yeroon firii osoo jiru gaafa rakkinni uumameef qofa ummata mooshin godhanii irraa sassaabuudhaaf waan hin jirre gaafa godhan nama aarsa jechuudha. Waa'ee Jawaar fa'aa jalatti mootummaa caalaa diinni guddaan yeroo ammaa kana miidiyaalee tokkodha. Ila haqa liqimsaa gaafa namni akka isinitti himu arrabaan nama yaabbattan. Wallaahi na aman shirri guddaan namoota isin yaadnerra namoota isin tasa shira qabayyatanii isin yaadnerra irratti deemamaa jira. Holola irratti afarsamaa jira. Akkaataa inni ittiin bahamne baay'eetu godhamaa jira. Kana mootummaan komadhu ani kana booda mootummaa hin komadhu. Inni akka achi keessaa gadi hin baafamneef jecha dursanii lafa jala mana murtii abbaa irree mana murtii akkasii mana murtii ila mootummaalleen akkuma anaafsii miidiyaa hordofa. Akkuma anaafsii deeggaraa laala. Deeggarsi kee immoo murteessadha. Wanta ati gootu kun immootu namatti hammeessa fi namarraa laaffisaa abbaan fedhe adda baafatuu hin dadhabu. Ati dursitee waan adda addaa gaafa jala keette mootummaan kan argatee maal godhaa waa'ee kee achi garagalee ilaala. Amma kaleessa hin gadda miidiyaan kun harki caalu miidiyaaleen adda addaa kan miidiyaaleen hawaasummaattis kan idileetis jechuudha. Wanni inni haasawu inni mana murtii abbaa irreerraa ammaa homaan eenyu akkanumaan achi hagaa malee akkanumaan maalaa jedhan malee jedhan. Kana jechuun maal jechuu achii gadi hin bayinii manni murtii kennaa maalii kan jedhu ofii murteessanii jechuudha bal. Ani isa kanan naguba yeroo hunda ofii murteessuu odoo jarrachiifi waan itti ba'an hin argin yaaduma dhaqan malee hin ba'an. Abbaa irreeti kanarraa homaan eenyu kana jechuun maal jechuu achii gadi hin bayinaa hin baatanii kun hinaaffaa fi achitti shira walirratti xaxuudha. Kan ammootu ka gochaa jiru eenyu akka ta'e hunda keessaniifuu yeroo booda ifa kan goonu ta'a. Ila sodaadha osoo hin taane akka uummanni Oromoo afaan hin deebineef afaan qabannee taa'aa jirra malee shirri ragaa wajjin gadi baasna. Shira uummanni dubbatu ragaa wajjin gadi isinii baasuuf deemaan ragaa waraabbadhee qaburraa waan dubbatamurraa
keessumaayyuu bira tara guyyaa gadi baase qofa argitanii jechuudha. Wanni kana hunda kaasuu na barbaachiseef maaliif beektanii? Gaafa manni murtii dhiyaatu qofa kan gaafa kaan namni tokkochi hin dubbanne dursanii mootummaa dallansiisuu tokko amala ta'e. Mootummaan abbaa irrees haa ta'u, abbaa firrees haa ta'u, abbaa fedhees haa ta'u. Gaafa rakkoo sitti uumamte takka waa'ee rakkoo keetii dhiistee waa'ee mootummaa dubbachuun ufitti jabeessu. Nuti mootummaan nu bilisoomsaa yookaan immoo mootummaa waan gaarii nu hojjetachuu kenna miti. Gizee kaamaan dubbannee gaafa wanni akkanaa gaafa qaxaroon isaanii ga'e qofa hammeenya maa dubbattanidha. Barani kana aarse adamma fakkeenya haa jennu nama tokko harka kiyya galfadhee gaafa hidhe waan warri alaa dubbatu gurraan dhageeffadha. Maaliif ummanni kun osoo amma namoonni tokko hin jira baay'isawee namni gaggaariin rabbi nagayaan isaan nuufaa baasu karaa bilisaatiin isaan haa baasu kadhannaa babbareedan hin jira. Kadhannaan akkanaa gurguddoo jiru wal abaaruu ofii murteessuu manuu murtiitu ta'ee bar hin baan akkasi waalii maali jechuun maa barbaachiseedha. Sinii galee kadhachuun hin gaha ammela namni mataa qabu kadhannaa waaqaa godhaaf kadhannaa rabbii godhaaf. Maaliif gabbayee silaa mormuuf hin danda'u beekamaadha. Afaan isaatiif gatiin kafaluu yoo rabbi kadhateef maal rakkoo qabu. Eessa rabbi kadhataaf lana garuu gaafa inni achii bahe beekamtiin isaa harkaa hir'ata. Waa hundi harkaa hir'ata. Maal rakkatee waa'ee sanii dubbata. Isaa barkaa biyya rakkisee jiru. Aktiivistummaan kun biyya rakkisee jira bar. Beekamtiin aktiivistummaa kun biyya rakkiseera. Dorgommii aktiivistummaa kanatti jabaate biyya alaa kanatti. Keessumaayyuu biyya diyaaspooraa kanatti namni beekamtii ol saamuudhaaf jedhee haqa walii gadi qabaa walirra deemaa jira. Keessumaayyuu biyya alaa kanatti. Silaa biyya Arabaa fi biyyoota adda addaatti maaltu jira? Namni miskiinummaa ofiitti fuudhu dalagaa ofiitti fuudhu sa'aatti qabaatee waan akkasiin godhu. Biyya alaa kanatti nuti dandeettii horannaa beekamtii horanna jedheetuma wal cunqursa namni jechuudha. So wanni akkasii Oromoo irraa dhaabatuu qaba. Hayyoonni kenna guyyaa shan booda inshaallah rabbi karaa nagaatiin isaan haa baasuu malee mootummaan kakkanaatii kaakkasiitii zifxaa maalii jechuu san dhiifneerra. Maaliif dhiifne? Akka bu'aa dhabe. Abaarres eebbisnes waa tokko irraa arguu dadhabne. Kanaaf carraan Oromoon qabu rabbitti of kennee rabbi kadhachuufidha malee shira wal laxxaxuu fi wal xiqqeessuu sobanii karaa garaa jalaatiin bofa afaa jalaa ta'uun faayidaan qabu. Kanaamee samoona kan waliin dubbannu ta'a. Odeeffannoon har'aaf jijjiiru kanuma boja warfaa bakka guyyaa shan booda kan itti deebinu ta'a. Galatooma ilmaan Oromoo du'aayii gootaniif galatooma. Du'aayin isin gootaniif achi isaan baasuu baatuyyuu karaa nagayaatiin xumuramuunuyyuu waan guddaadha jennee amanna. Kanaaf rabbi kadhadhaa fi ammallee guyyaa shan jechuun uumaa keessaan jirtu inshaallah ni ba'anii yoo rabbi jedhe. Kanaaf ilmaan Oromoo jajjabaadha isiniin jenna. Fayyaan hundaa.